Kan nadhibe anaan kan nadhibe isinis artistii jenna. Artistii isiniin jennu cubbuun nun qabu, cubbuun galaanaafa, cubbuun leencuufa, cubbuun margituufa nun qabu. Ani silaa namchicha isa nagaan boqadhu mallas jedhee sirbe sanarraa adda godhee isin ilaalu dhugaa rabbii siin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroon Finfinneetti galee baatii lama caalaa waantan YouTube irraa badu natti fakkaateen turre. Baatii lama booda bakka konfidensiidhaan akka YouTube'itti deebi'u na yaadan ture. Garuu uummata qashtii hin danda'amu biyya kana keessa hin danda'amu. Chaanaaliin keenya egaa du'ee jira. Du'e jechuun wanta kooyyootti fakkaatu dhugaa rabbii garuu qarqaarsa keessaniin barbaada chaanaalii kana kaasuudhaaf laayik itti naa roobsitu. Laayik itti naa roobsaa. Maaliif baddeen gaaffii keessan ta'uu danda'a garuu immoo gaaffii afur kana wanta badeef isinitti himuudhaaf jecha viidiyoo waraabee kaa'een jira. Seenaa dheeraadha. Mee baay'ee iddoo akkan ilaalu barbaaduu fi yeroo tokko gadi baaseen isitti agarsiisaa jechuudha. Boom sun dubbisnee ni amman kam jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf kaameeraa fuuldura dhaabbachuu qaanfachuutti hin jira maal akka ta'e hin beeku. Turree ramni reegaa ergee fuula kaameeraa dhaabbanne. Torbee tokkotti al tokko taallee malee viidiyoon dhabnu jechuudha kana booda. Kana booda wanta isin irraa badu natti hin fakkaatu gara reakshiiniitiin gara vloogiitiinis Finfinnee kana keessa deemnee gola see keessa naannofne wanta Oromoo urgaa'u kana ala vloogiitiin chaanaalii kana irratti boom goonaa jechuudha. Warri haaraa taatan warri fuula kana hin beekne like share subscribe gochuu akka hin daganne. Warri durii beektu gaa hojiin keenya jalqabaa maal ta'a like godhatte na roobsaa like kanatti na roobsaa chaanaaliin kun akka inni deebi'ee ka'u akka inni view guddaa kan biraa argatu nu taasisaa jechuudha. So viidiyoon keenya irraa maal ta'a warra chaanaalii kana hin beekneefis warra chaanaalii kana beekanii irraanfataniifis akka ta'utti viidiyoo keenya warra durii isaan bannee react itti gochuullee osoo hin taane wal yaadachiisna jechuudha. Warra nu hin beekneef immoo wal barumsa ta'a jechuudha. Kana qindeessaa isaas sirbituu sees lafa isaan itti waraaban nattee tukkilaashiidhaan. Sirriidha dhugaa rabbii. Bonkoo uummata isaaf jedhee bonkoo uummata isaaf jedhee. Obbo adii Obbo Obboleessa koo Obbo sagalee mageen kisi badee mukeelaan waan tokko midila anu obboleessa kee sagalee sibas jalqabaa jenni. Obbo Modern milishaa xurumatti leenji'aa jiru jechuudha jarri kun. Dangicha sanyii goota yootu kalooleessa golachuu beeku. Isa qolachuu. Yootu kalooleessa golachuu beeku. Isa qolachuu. Yootu kalooleessa golachuu beeku. Maatu tukkanii tola nuura eegu. Faranjis leenjisachaa turre ijoollee faranjis. Waanuma kee aduutti. Maafirri badabaa kee garaan akkamii kan koo ammas didee kunoo natti gamma maal na wayyaa kulleetoo eegaa maal inni fallitoo maal na wayyaa kulleetoo eegaa maal inni fallitoo. Wow, dhugaa rabbii hin dandeessa. Dhugaa dubbachuudhaaf sirba Haacaaluu Hundeessaa haala kanaan osoo afaan Oromoon beekiin akkasitti sirbu jechuun wanta ajaa'iba. Nama tokkotu kaleessa kana hojiin kee maaludha jedhee na gaafate. Anis laphee makoo kana buufeen ani YouTuberan jedheen. Subscribing kee meeqanaan jedhe 12,000 akkana darbaniiruun jedheen. Afaan maaliitiin hojjettaa naan jedhe. Afaan Oromoon jedheen. Innaa nama miliyoona 60 viidiyoo hojjetaa subscriberii 12,000 cimoo naan jedhe. Oromoon bishaan gaafattu annan silaa yeroo siin diimattu wanta nama gudduutti fakkaata. Subscribing godhaniin jedheen. Maal jechuu barbaadini Oromoo subscribe godhi. Yeroo wanta akkasii haasoftan subscriberii argattu wanta jedhu jira. Kanaaf malee akka Oromoo kan subscribe godhullee hin jiru. Rifeensa koo gartanii garuu wayyoo ka dhugaa rabbii viidiyoo isaa qabaa yeroon kutadhullee yeroo rifeensa kan ofirraa cirullee viidiyoo godheen ture. Maaliif yeroo tokko kan YouTube'itti deebi'u na yaadan ture beektu. Fageessaa yaadaa. Hundi keessan guutummaatti yeroo viidiyoo kana ilaaltan viidiyoo tokko sammuu keessan si dhufeera. The one and the only. Mana hidhaati baheen ammoo mana hidhaatiif qaadhimamee jalaa baqadhee magaalaa Dabra Birhaan naqee baatii jaha wahiin dhokadhee maaliif jennaan jaruma keessa dhokattaa bahe.
xiqqoo yoonatti buute xiqqoon tokko yoonatti buute laargoo bittumni laargoo leetirii 4 ajaakshi 5 torban tokkoof mataa koo addadhee nufuraa micha injaaladhu dhugaa rabbii dhaa jechuun ko sabassame osoo hin taane sabassame harkaan akkasitti illee jechuu danda'a garuu dhadhaasa kan mataa baay'een jibba dhugaa rabbii baay'een jibba. Askootu asiin jira asallaa warraadha kiyya. Mucaa warra soddaatu osoo bareedduun tala Oromoo janajjanu naaf sirbi jetteen. Akkana ta'uu qaba akkana ta'uu qaba. Arraan tanaa booda Oromiyaanii maaliin daangeffamtii warri jettanii gaafatamtanii gara lixaatiin gaara Everestii jedhu gara baatiin immoo gaara Kilimanjaarotiin jedhu warri isinii gale qofa koomentii jalatti naa barreessa maaltu isinii gale isinii galee rabni garuu warri isinii gale koomentii jalatti waliif barreessu nu gaa ijoollee. Gulii paasterii Usooldaa keessatti immoo mucaa tokkoof kadhatu harkarra kaa'e akka kasaataatti tagarsi waaqayyo niisaa akka taate booddee gootan manatti si kadhate mul'aa yoo mana deemteet osoo kadhachaa fi jiru karaa duuba deemee udduushii tuttuqe maayinni paaster maayinni enna Isaayyaas 7 dubbifadhu jedheen. Isaayyaas 7 maal jedha? Abbaa ku ikkafatillaachuwaal. Maqaan paastarichaa garuu nutti himin. Nutti himin maqaan paastarii. TV mootummaatiin waan akkana dabarte. TV ilaali yeroo iddoo dhaadatan Abiyyi Ahmad yerda deebi'ee dubbatu Ameerikaan nu hadhuu jirti. Egzaabeer keenya gaalla. Isaan waliin ammoo Ameerikaa fa'aa jira. Egzaabeerii የግል ኩባንያ godhachuu ilaali. Yaa guyyoo waariyoo. Gaazexeessaan hedduu jaalladhu keessa guyyoo waariyoo osoo tokkoffaadha. Dhugaa rabbii sagalee isaarraa kaasee wanta inni dubbatu irraa kaasee guyyoo waariyoo hedduu natti tola dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Hudduu shaggooyyiinsee baay'ee bareeda mataan isaa illee baay'ee guddaa dheeraadha. Shaggooyyii horduudhaan sirbamu. Isheen eenyumarraa addaa yeroon isin jedhu waa malee miti. Jecha tokko jira uummata qashtii. Ati manaa dooktaraa dooktarummaa beekuu qabdi. Haadhi manaa poolisii poolisummaa beekuu qabdi. Ati manaa gootaas gaa gootummaa akkasiin beekuu qabdu har'a haadhi wabii nu mirkaneessitee jirti. ወላይታ ዋና ከተማ ሶዶ ቦቲቲ አማራ ዋና ከተማ ጎጃምና ጎንደር ኦሮሚያ ፊንፊኔ አላ ወጣ خلاص kan amni kan barbaacha turreni atattama namicha kana barbaada waajjira dhaabbanna mallattoo filannoo uummanna mallattoon filannoolee suuraa koo ta'a filannoo dhufu irratti hirmaanna muummicha ministeeraa ta'uu qaba waajjira nu jalaa cufama laata wayyo waajjira maruuf waajjira maali siyaasa kanas xiqqoo gochi eegalle yeroo sana baay'ina waajjira cucufamaa ture beektu kanaaf gaa shormee ta'uu isaati kun ilaasila. Otoo namtittiin kun duute barattoonni kutaa 12 warri baran qormaata biyyaalessaa fudhataa jiran akkamiin gadda isaanii ibsatu jettanii yaaddu laata? Viidiyoo kan namni yaadatu komentii jalatti naa barreessaa yeroo sana maaltu ta'a ture seetan ijoollee kutaa 12 baratantu qormaata biyyaalessaa fudhachuu jiranii viidiyoo hedduu itti hojjetamaa ture biraanuu irratti jechuudha yeroo sana keessa viidiyoo kana dalaguun koo anayyuu na kolfisiise deebi'ee beektu. Araamman abbaa gadaa'eessa dhaayee galmasaa jajjabeessa taa'ee seenaasaa barreessa. Waaw ijoollee iddoo kana nan dhaabala. Ijoollee walloo anaanaas wallaahi laazim ilaalame akka san bareedan dhugaa rabbii. Viidiyoo kana ergiin finfinnee dhufeen hojjedhe dhugaa dubbachuudhaafi vloogii ture nama 12,000 akkanaan ilaalamee ture. Kanaa ol ilaalama jedhee yaadee ture garuu maal chaanaliin kun du'ee ture kanayyuu baay'ee ilaalame dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoon akkana baay'atee miidhagee iddoo tokkotti akkasitti yeroo nargu yeroo jalqabaafan anaaf miira guddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf irreechisuni jechuudha. Viidiyoo sanallee natti tolaa kan waraabee yeroo edit godhullee bakka baay'ee natti tolaa ture beektu yommuu post godhaa wanta jedhu kana itti ariifachaan ture. Viidiyoo kan hedduu naa bareechan keessaa isaaniidha.
is my best memory. Ayi gama takashti video ni arraaf jennee qabanne osoo hin taane video wal yaadachiisu wal yaadachu chaanaalii kana wal yaadachiisnu chaanaalii MARUFA YouTube jedhamu tokko jira ture jedhee si yaadachiisuudhaaf videoon narra qabadhee yaadde kana fakkaata ture akka itti bohaartan akka na yaadattan abdii guddaan qaba so kana booda torbeetti illee al tokko ta'a malee walirraan bannu jedhin yaada video narraaf qabadhee yaadde kana fakkaata ture nageenyi keessan akka cirracha bishaanii isiniif baay'atu jecha out